Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ammatti afeerraan marii karaa nagaa nuuf taasifame hin jiru jedhe. Turtiin waliin taasifne irratti waliigaltee TPF waliin galan maalirra jira? Komii ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatu jedhamee fi kaan irrattis gaafadhee jira. Erga TPLF Tigraayitti deebi'ee maalitti jirtu jechuun eegala. Qabsoon bilisummaa Oromoo warra TPLF irrattis hidhatee beeku isaanittis hidhatee galman gahu. Kanaan dura warra TPLF iyyuu dabalatee qabsoo irratti gaggeessaa turre qabsoo hangafaati. Ofii waa uume hojjechuutti jira. Waan uumametti immoo akka qabsaatti dhimma bahuus danda'eera. Qabsoon imala gara Finfinnee eegalle hin dhaabbanne carraa uumametti dhimma bahee waraanni bilisummaa Oromoo waan argachuu qabuu fi qabsoo sadarkaa biraatti ceesisuu malu sanarratti hojjetee itti milkaa'eera. Har'aa sa'aatiin ani sitti haasa'utti lolli naannoo Finfinnee meettaa roobii kaasee shukutee naannoo Amboo Finfinnee Jibaat Maccaa karaa ammayya walisoo waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira jechuudha. Waliigalteen TPLF waliin gootanii turtanii itti fufee jira moo erga isaan duubatti deebi'anii dhaabbatee jira? Waliigalteenii dhaabboleenii qabsoo karaa hidhannoo gaggeessanii taasisanii duuba DBU TPLF'n wal qabatee duubatti hin deebine akkuma jirutti jira. Waliigalteen waraanaa odeessaa bakkuma isaati jira. Wanti diigameeru hin jiru. Waraanni keessan iddoo qabatanii jiran tokko keessatti immoo yakki gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf namoota nagaa ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kan jedhu akka godinaalee Horroo Guduruu fa'aa keessatti komiiwwan gurguddaa ka'anii fi dhimma kana quba qabda. Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baduurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessu baduutu irra filadhaan. Himannaaleen akkasii iddoo irratti ka'an kana keessatti sochiin gama mootummaa abbaa irree sochiin akkasumas immoo baxaraanummaa fi naannoo sanatti qawween akka barbaadame argamu akkasumas immoo sochii daangaa kutaa naannoo Amaaraa waliin wal qabatee jirurraa humni faannoo jedhamu kallattii sana irratti ce'ee uummata irratti saamicha gaggeessuu fi uummanni naannoo sanaa miidhaarra jiraachuun dhoksaa tokkoyyuu hin qabu. Waraanni keenyi naamusa mataasaa danda'e gubbaa hanga goodaatti to'annaa qaba. Kana keessaa fedhii bu'aa akkasumas humnoota finxaaleeyyii gama kaabaarraa dhufanii fi akkasumas mootummaa abbaa irree naannoo adda addaatti gadhiisee deemurraa qawween bakkoota adda addaatti harka namoota hin mallee fi saamicha rakkoo adda addaa uummatarraan gahanii harka galuu kun hundumti wal qabatee uummati kun miidhaan irra ga'eera. Wanti diina jirruu fi kun ofii rakkoo qabayyuu yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinuufiyyuu hin jirtu. Haalli kun nu keessaas rakkootu jira yoo ta'e sirreessuuf dirqama itti qabna. Dirqama kana immoo yeroo dhiyootti uummata waliin taane nu keessa jira yoo ta'e eeruu uummati nuu kennutu jira yoo ta'e of keessaati qulqulleeffanna. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture qabxiilee muraasa ibsuutiin karaa nagaatiin akka xumuramuudhaatiif haasaan jiradhanii kanneen kaasan jiru. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf. Xumurri hundee lola kanaa fi nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin wal loliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'a sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiiti oofishaalii karaa nuu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee ka hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kataasifamu ta'ee fi international sanctioned bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko osoo hin jiraatiin namni dhimma rakkoosaa saba bakka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajabdoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo nu dhiyaate irraa hirmaachuuf qophii. Silaa nagaan kan inni barbaachisu warra qawwee waliif fudhatee wal lolaa gidduu yoo dubbatame nagaan bu'a. Gama Ameerikaatiin rakkoon kun karaa nagaa akka furamu ni amanamaa. Gama TPLF wajjiniitiinis akka hiikamu hojjechaa turanii tarii odeessa wal jijjiirtu TPLF waliitiin dhimma kanarratti wanti waliin dubbattanii beektan hin jiru.
Mee ammatti namoonni waliin dubbanne jiraachuu malu kana siin jedhutti hin danda'u. Ammatti waan dheedhii ta'ee odeessa wal jijjiiruun odeessa akkamitti seenna akkamitti keessaa baanaan inni kun odeessa keessoo waraanaati. Namoota bakka buufanne dubbisan hin dubbisne ka jedhu dheedhiidha ammatti si himuu hin danda'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraan xumuriitiin dura oduu tokkoon isinitti hima. Dhaabbati fayyaa addunyaa biyyootiin Afrikaa 6 wiirtuu oomisha talaallii ofii akka qabaataniif teekinooloojii isaan gargaaru mRNA jedhamu akka kennamuuf ibseera. Masrii, Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaa fi Tuuniiziyaan teekinooloojii talaalliin akka Faayizerii fi Moodarnaa Awurooppaa keessatti ittiin oomishaman kana ni argatu jedhamee jira. Sagantaa har'aa asumarratti xumurreeti kan jirru kan isiniif dhiyeessee Anzaalalam Taaddasaan ture. Qopheessituun sagantaa Firaafolee Dhugaasaa waliin turtii taasistee jirti. Sagantaa keenya raadiyoo wiixataa hanga jimaataatti isin biraatiin dhaqqabu asumarratti xumurreeti kan jirru. Wiixata sagantaa biraatiin walitti deebina jechuudha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u, torban gaarii qabaadha. Waraana Tigraay xumuruuf yaaliiwwan godhamaa jiran abdii xiqqoo akka qabu hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el himan. Dr. Dabratsiyoon kana kan dubbatan guyyaa uummatni Tigraay qabsoo jalqabe guraandhala 11 waggaa 47ffaa isaa sababeeffachuun kaleessa ibsa miidiyaaf kennan irratti ture. Mariin nageenyaa waraana dhaabuuf jalqabame abdii xiqqoo kan qabu ta'uu kan himan Dr. Dabratsiyoon gama biraan mootummaan Itoophiyaa yeroo marii nageenyaa jedhamu kana of cimsuuf akka itti fayyadama jechuunis qeeqaniiru. ሰላም ዝካል ንግበር ይምበር ከቢት ፈተና ዘለወይ nagaan akka buuf jecha wanta danda'amu gochuuf jecha malee wanta qormaata guddaa qabudha. Nuti ka jennu carraa kana itti fayyadamnudha. Akkuma beekamu rakkooleen adda addaa jiru. Gamtaa Afrikaa bakka bu'uun pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa nagaa buusuuf mariin gaggeessa jechuun irra deddeebiin dhufanii turan. Akkasumas pirezidantiin Keeniyaa jilli Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaas akkasuma socho'aa jiru. Gama keenyaan ammas gargaarsa namoomaaf balbala banuuf dhukaasni dhaabbatee baankileen akka banaman dhiyeessiin maallaqaa fi boba'aas akka jiraatuuf cimsinee hojjechaa jirra. Guyyaa dhumaa keenyeerra. Yeroo gabaabaa keessatti haa xumuramuu jenneerra. Kana hin ta'u taanaan garuu akkanaan marfamnee yeroo dheeraaf obsinee turuu hin dandeenyu. Dandeettii isaanii qindeeffachaa jiru. Kanaaf wanti nagaa jedhan wanta yeroo fidha. Humna qaban walitti qabatanii sadarkaa ni dandeenya jedhan irra yommuu ga'an haleellaa eegaluun isaanii dhoodhu. Kanaaf waan nu eeggatu beekna. Kana utuu beeknuti gara waamicha nagaa kanaatti galaa kan jirru. Yaalii marii nageenyaa fi fuulduree Tigraay irratti ibsa bal'aa kan kennan Dr. Dabratsiyoon ibsa miidiyaaleef kennan irratti haaluma kamiiniyyuu mariif hin dhiyaatan kanneen jedhan qabxiilee 5 lafa kaa'aniiru. መሰረታዊ ዝበሃላ ቀለባት ናይ ህዝብ ትግራይ wantooti kana irratti falmiin akka hin jirre baramuu qaba. Gaaffileen bu'uuraa uummata Tigraay wanta falmiif dhiyaatu miti. Kennanii fudhachuun asirratti hin hojjetu. Jalqaba humna waraanaa keenya irratti falmiin hin jiru. Warra amma jiran qofa miti. Ittuu ni daballa. Kanaaf kana booda humna keenya qabanneeti jiraanna. Kan biraan waa'ee bulchiinsa Tigraayidha. Amma akka heera biyyattiitti daangaan naannoo Tigraay baramee jiru irratti falmiin hin jiru. Humni waraanaa Eertiraas ba'uu qaba. Kunis falmiin qabaatu. Mirgi uummatni Tigraay hiree ofii ofiin murteeffachuuf qabus akkasuma wanta falmiif dhiyaatu miti. Wareegamni kun hundi kataasifame bulchiinsa deebisuuf qofa miti. Mariin kun uummatni Tigraay adeemsa egeree fedhii isaa ta'e akka murteeffatu kan godhu ta'uu qaba. Qaamoleen uummata Tigraay irratti yakka gaggeessan seeratti dhiyaachuu qabaachuun isaanii wanta falmiif dhiyaatu miti. Kunneen qabxiilee waliigaltichaa ijoo fi cabsamuu hin qabnedha. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu waliin dubbiin akka jiru dhaabbileen idila addunyaa bal'inaan ibsanis dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii garuu kun dhugaa miti jedhan.